Tole kabajantootaa fi dhaggeeffattoota boorutu amma argamnee kan jirru magaalaa Shawaa Lixaa magaalaa guddittii Amboo keessa biyya gootichaa Haacaaluu Hundeessaatti argamneedha kan jirru. Kun horiyoonni koo barreessaa Galataa Dhinsaa fi faarfataa fi olaleessaa Siyaaq Lamuullee Fuula Bukkee kan jiru faarfataa Baacaa Barraa yookiis Bitamaa dhaan jedhu gaa. Baay'ee namatti tola. Asirratti xiqqoo Bitamaan siituu ta'een faarfannaa keedha. Kanaafuu ati Bitamaa miti faarfannaa keetu mata duree isaati Bitamaadha. Namoonni akkanaan jedhu. Bitamaa sirrii ammayyuu Bitamaadha. Garuu Bitamaadha. Anni Kiristoosiin bitameera dhugaa. Maaliifi hundi keenya iyyuu bitamneera. Yoo nu bite Yesuusii dhiiga isaa dhangalaasee nu biteera. Kanaaf hundi keenya bitamaadha. Garuu bitamaan irratti sabni atillee ilaa bitamaa jechuun booji'amaan bitamaadha. Tolee utuu qaldinuu yeroo gaarii, yeroo bareedaa, yeroo namatti tolu dabarsinee jirra. Obboloonni koo dhugaadha. Dhugaa dubbachuu fi dadhabbii guddaa baasanii gara magaalaa Naqamteedha. Gara magaalaa waan tokko dhadhiiba waan dhadhiin kanaa. Ani wanti guddaa dhadhiin kun wanta dhadhiin kun hin jiru haasaa magaalaa ilaa isini dhugaan dheengaddachuudhaaf karaatti baheetu isin eegaa jiru. Gaafa dhufee makiinaan keessan iddoo koo gahee kufe sana nan dahees mini gaafan ka'u immoo abjii. Qaallii malee amma qoosaniin qaaqumna raasan keessattuu eebba kitaaba gonfoo burii eebbisuudhaaf karaa gubbaa osoo jirru obboleessi koo ergaa baakkoo geenye Siyaaq Lamuu waraqaa eenyummaa isaa manatti irraanfatee poolisiin isa qabu. Poolisiin gaafa isa qabu rukuttaa cimaa tokko yuutuu irraan hin gahin. Kunoo ilkaan isaa kana itti cabsanii jechuudha. Waaw. Dhaggeeffadhu ilaa ati inni viidiyoo ilaaltu kun dhuguma dhaggeeffadhu. Inni viidiyoo kan argaa jirtu. Ilkaan keessa mee gadi gadhiisaa. Jarri kun lamaan ilkaan isaanii cabaadha. Ilaalme ilkaan isaanii cabaa. Lamaan isaanii idduma tokko cabe. Maaliif jedhee gaafadheennaan wal fakkaattuun wal barbaaddi jedhe Oromoon. Maaliif goone beektu kana kan goonee fi dhiira garaa murattee bishaan raafuu gabbisa Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa gara gara. Lakki Oromoo jedhe kan inni Daani'el irraa akka dhufu. Daani'el garaa isaa maal godhatedha? Hin muratedha malee. Daani'el macaafa barreesseera. Inni Daani'el irra jiru kitaaba macaafa Daani'el irra jiru raajicha malee bishaan raafuu gabbisaa jedhu Daani'el inni Macaafni Daani'el. Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa. Daani'el bishaan raafuu nyaata hin ta'in baala raafuu nyaata. Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kana hundumaa qoosaa keenya gammachuu keenya hir'ichuudhaaf kan haasofnu hundumtuu eebba kitaaba gonfoo irratti haalota dinqisiisuudhaan. Eebba kitaaba gonfoo irratti na yaadachiisa. Utuu kitaaba koo eebbisiisaa jiru mucaan tokko walaloof taffarees balafaa ka'u miilli isaa tokko jala deebee harkaan akka itti lafa qabatee walaloo walaleessee mata hin kufne hin seeyin. Ati laphee korra jiru fiizira laa. Bitamaan isa dusanannaa. Bitamaan lakkoofsan beeku bitamaan. Bitamaan dhaqanii baasu bitamaan. Bitamaan guutuun gabaasu bitamaan. Bitamaan dhalootaan kaasu bitamaan. Bitamaa tunuun taphatee bitamaa. Bitamaatu waadaa nyaatee bitamaa. Wayi bitamaa. Isa karra hoolota isaa billaafa biddaan eegu. Isa warra kan isaa ta'an maqaadhaan beeku. Dhugaa gurguree tiksee buddeenaaf garaa laanne. Kan akka Yesuus keenya hin turren jiruun kaanii. Bitamaan lakkoofsa beeku bitamaa. Harka tirsituu bitame. Bitamaan lakkoofsa beeku bitamaan. Bitamaadha kan nu jeeku bitamaan. Bitamaan guutuun gabaasu bitamaan. Bitamaan dhalootaan kaasu bitamaan. Bitamaan tunuun taphatee bitamaan. Bitamaan waadaa nyaatee bitamaan. Faarfannaa Siyaaqis takkaa jedha. Kaasime dhaloota badee kan barbaadu. Akkatti kaasaaree danda'an kaasa. Kaasime
dhaloota badee kan barbaadu Kaasime geggeessaa dhayyeessaaf yaadu Kaasime dhugaa badee kan nu deebisu kaasime. Takka garaan koo boqottu dhalootaaf tokko kaasime. Kaasime dhaloota badee kan barbaadu kaasime geggeessaa dhayyeessaaf yaadu kaasime dhugaa badee kan nuuf deebisu kaasime jedhee kan nu ceesisu kaasime dhaloota badee kan barbaadu kaasime geggeessaa dhayyeessaaf yaadu kaasime dhugaa badee kan nu deebisu kaasime ofii jedhee kan nu ceesisu kaasime dhaloota badee kan barbaadu kaasime geggeessaa dhayyeessaaf yaadu kaasime dhugaa badee kan nuuf deebisu kaasime fiixee kan nu ceesisu. Kan biraa tokko mudannoo kan biraa tokko ganna darbee anaaf galataan shaambuu keessa wajjin kan biraa si deemne ture. Dhugaadha dhugaa. Deemneerra. Mudannoo kan biraa. Koko qalbii miti. Maaltu osoo miti. Jaalalli akkasi, jireenya akkasi, obbolummaan akkasi, kiristaanummaan akkasi. Akkas ture dhaggeeffa. Sitti himaa waan. Irbaata nyaanne. Xibsii lama nyaanne. Isa booddee soofii tokko. Waaddii lama gaafa nyaanne soofii tokko irratti dhunnu saayii tokko walakkaatti jechuudha. Irbaata keenya dhaannee normaalii teenye. Inuma teenye sa'aatii sadii ta'e achoo bulla waan ta'eef hoteela kana keessa. Kana booda galataanii anoo nan beel'ee maanni galataan akka jedhe keessummeessa waame keessummeessa naan kottu jedheen wanti kan biraa maaltu jira jedhee gaafata. Mucaan dhugaatii dhasee gosa dhugaatii biiraadha maaloodha gosa biiraa gattarreesse. Maaliif iddoo tokko taa'anii nyaata hin dabalatan kaa dhugaatii yoo ta'e malee. Kana booda lakkisa miti nyaanni kan biraa maaltu raadhiin. Kana booda achuma teenyee hanqaaquu lamatti daballee iddoo tokkotti nyaata afur. Nyaata afur. Afurri keessanii. Isin keessaa nyaannee raaduu si nyaattan. Qalbii dhiisaa. Gaafas eessa bullee? Kabajamtoota keenya Bulleen gaafas eessa bulleen? magaalaa Ambootti argamna. Bishaanuu maal fayyaa? amma sadan keessaniif gaaffii tokko tokkoon qaba. Bishaan nu gadana yaadachiisa. Ati gosa hojii keessanii iddoo jirtanii fi gosa hojii keessanii takkaatu himattanii gara sakaanitti dabarre eenyummaa keessan baruu barbaanne. Ani Galataa Dhinsaan jedhama. Barataa yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaati. Barataa fresh koomaan koorsii baratu. Yoo barbaachisaa ta'es immoo Maali kan dimaan duutee seenaa kee barreessina moo? Bakka barataa rash bakkaan. Bakka maali kan biraa maqaa maatti dabalte? ati yeroo hundaa namoota Ani maqaan koo Garfata. maqaan koo Baacaadha. Baadhaa gosa ni yaadatu. maqaan koo singer pirofeetis hin taane singer Baacaa Abarraa Jiraataa yookaan koomaa keessatti Baaji jettanii nu waamtu. Baaji gabaabsumaa fi Baacaa Abarraa Jiraataa jechuudha amanna. Baaji yoo jettanii al tokkitti qubeetaniin amma akaakayyuutti na waamtan jechuudha. fixxeetta sigaa innoo Waa baay'ees haasa'uu hin barbaadu. Gabaabsima yoo hin haasa'e maqaan koo gabaabsiman sitti maqaan gabaabsee keessa wanneemuun dheeressu maqaa kurraa bakka maqaa makoo jechuudha. Gabaabsee moo? Gabaabsima. Gabaabaadhatu. Isiyaaq, Lamuu, Oliiqaa, Birruu, Mul'ata. Gabaabseera. maal nutti lakkoota maal nutti Zarii keessa naamanne. eejiga ani immoo gaa himuu gaa ani barataa kaampaasii mooraadha kan hin jiraadhu kanaafiyyuu Namni mooraa jiraatu hin jiru. lakki mooraa waraanaa mini mooraa barnootaa Mooraa naannoo. Jireenyi iyyuu barnoota. Tolatti hubi. jireenyi Guddii. barnoota garuu ani waan na garrame Garrame isa jijjiirse afaan Oromootti gaddare koon ka'e. Maani garrame? garrame Irra nu buusaa gaati. Biddeena irra nu buusaan jedhe. Yaa bakka dhugaa yemmooti isinin jaalladha.